maqaan isaanii dhaamutte jechuudha. Abiyyiin maraachuun isaa itti fuftee jirti jechuudha. Hirriiba dhabee jira, maraatuun isaa itti fuftee jirti jechuudha. So kanaafuu jabaadhaa namu bakka jirtanii bilbila qoqqobbiin guyyaa 3 booda waan gaggeeffamuuf karaa saatalaayitiinis dabree jira, karaa hundaan dabree jira. Namni baajaajii qabdu, namni ayisuuzii qabdu, namni lonchinaa qabdu, namni enetiree qabdu guyyaa 3 kana yoo sossoote siitu tarkaanfii fudhate. Namni suuqii yookaan dukkaana qabdu yoo bante siitu tarkaanfii fudhate jechuudha. Kanaaf guyyaa 3 booda dulli gabaala gannaatii fi dulli waa hunda ni eegalaa jechuudha. Kana namuu bakka jirtanii dhaama. Bakka jirtanii bilbilaan itti dhaamaatii akka qabeenya keessan irratti nam takko isin irratti wanni hin jenne maaliif heeraa fi seerri kabajamuu qaba jechuudha. Maaliif tokko ija keenya asin nu jala ajjeesaa, qaroo nuti qabnu nu jala hidhaa, nuti mootummaa kanaaf wanni ajajamnuuf hin jiru jechuudha. Mootummaa kana jilba isaa caccabsuu qabna, duyda isaa caccabsuu qabna, karaa hundaan mogolee isaa addaan diddiiguu qabna jechuudha. Billita baasuu qabna. Humna diinagdee madda galii isaa cufuu qabna jechuudha. So kanaafuu akkasitti qeerroon guyyaa 3 gootee jirti. Yoo guyyaa 3 kana erga wanni kun godhame yoo gabbaasuu baate, yoo hidharraa nu hiikuu baate, nam takka osoo mana hidhatti hin hafne ammallee tooftaa biraatiin istiraateejiin qophaawaa jira jechuudha. Karaa ittiin qabsoon kun gaggeeffamu karaan dur harka qullaa kararra gabbahan is gone, dhumatee jira. Karaan sun cufamee jira. So kanaafuu akkasi jabaadhaa walii dabarsaa. Kan itti aanu warreen hidhamaa jiran amma kalee erga Jawaar Mohammad Abiyoot Kaasaayee maraatee jira. Abiyoot maraatee jira. Maaliif jennaani isaa fi Adaanech Abeebeellee warri dhengadda labsii baasan warra biyya alaa jirtan adabadhaa achitti isin hiisisuu dandeenya maakkalaa qabnaa nuun jaan. Maalni yaadadha beetanii VOA waggaa 3-4 dura afaan Amaaraatiin asii bilbileetti gaafa nama hidhan san tokko karaa naannoo Burraayyuu saniisa motaalaqaa wahiiti poolisa asirraa nama VOA afaan Amaaraa ni yaadadha waan sun gurra keessa na jirti haga maani yaadadha. ከዚህ ነው የምደውለው ከቪኦኤ እና የሆነ ሰው ታስሯል ተብሏል እንዴት ነው እሱ ለማጣራት ነው እንኳን አሰርን ጄን ለምንድን ነው የምታስሩ ጄና ገና አንተ ራሱ አስራሃለሁ ጄን እኔ እኮ አሜሪካ ነው ያለሁት ጄን ነምቺ ቪኦኤ ሁን ጀናኒ እንኳን አሜሪካ ሰማይ ቤት ብትኖርም እዛ ስር አንተ ስር መጥቼ አስራሃለሁ ጄን ወሪ አከዚ መራቻ ድረስኑ አራንተ ነኩተን ወሪ ሰማይ ቤት ይቲን ሲጀለ ዱፌ ሲሂድ አጀሱኑ አራንተን እንጅሩ ሰን አራንተን አዳነች አቤቤ ቲቪ አብዮት መራታን ከውጭ ኸይሰ መራቴ ዶክተር ሰዲ ገልገለ ደዋት ተኸነኒ ደዋ ፉደቴ ህሪብኒ ሰም ፉደቱ ገበሄቲ አካክልቲ ኦባሳል ከን ኸይስ ህሪብኒ ፉደቱ ነምቺ መራታ ደዋ መራታት እንጅራታ That's why we say Abiy must go ወንን ትየኑ ከናፍ መራታን ቡልቻ ጅረ ነመ ቀበሌ ተከቡልቹ እንደንደኝ ነምቺ ሂጃዋቱን ቡልቻ ጅረ ነመ ሂጃ ቀበቱ ሃሰውን ኢኒ ኸሌዱ በተኸይሳ ዋኒ ፍረዱ ኸይሳ ወጋ ሶዶም ጉቱ አኒ ኦሮሞ ፊን ቀብሳዋ ቱሬኑ እንጂ አራንተን ኦሮሞን ብሊሶሜራ ዋነቲ ህናፈኒ ፊ መለ ኦሮሞን ብሊሱማ አርገቴ አማ ቦዶ ወኒ ኑ በርባሹ በለጸጉዳኑ እንጂ Can you imagine? An dugaan isin inja Abiyyin ani anummaan isin gartan kun osoo Itoophiyaa sana khanani dugaa rabbi wallahi wa billahi namni tokko walina jeesoo kam ani Abiyyi kana caala harka dhibbatti Itoophiyaa bulchuun hin danda'u jeeni ifirraa abdiin qaba yeroo kanatti seeda haasawa ganda keessa haasawa Facebook haasawa joolleen daa'ima joollee shamarranii nama qabdan amma joollee gaafa dubartii nama as keessa jirtan gaafa amata 10 akkam shukshuktaani beeytanii mi bar isiin tun natti hinaafti bar ani waan rifeensa dheeraa isirra qabuuf bar isiin tun natti hinaafti ani bar waan isirra konkona qabuuf bar isiin tun na hinaafti bar anti ko isirra waan bareeduuf isiin tun na hinaafti. What the hell is going on with this guy, man? akkati xiqqaanni gartanii
mee namni maachuurd ta'e tokko haasawa akkanaa ni haasawa ani bar waanin akkana ta'eef natti hinaaftanii namni ni jaa bar shamarranuma waggaa 10 nutti bar ijoollee shamarran waggaa 10 rifeensa kiyyaa fi kamtu irra bareedaa anaa fi ati kamtu irra bareedaa bar abaluun sun Khadija yookaan Faaxuma yookaan caaltuu yookaan boontuun yookaan whatever maqaa feetan jaa bar isii wanni natti hinaaftu waanin irra bareeduufi you see what kind of Tanaka people are leading this country? That's why this country is messing. Wannummaan Itoophiyaan akkana mees taateefu namichi Tanakaa qullaadha. Wannummaan Dr. Tanakaan galgalaa ganama as bahee yaa obboleessa ifitti hinaafu yaa Haaji Butaa hinaaftu obboleessa keetii hinaaftu angoo obboleessa keetii hinaaftu wanni jaa'uun edaa isaatu taayyeetti jaa taayyeen Tanakaatti himaa as baheeti kunnurratti haqqisaa jechuudha. Arrammoo waggaa muddama innunu as bahee waan natti hinaaftaniif malee ani waggaa 30 Oromoof qabsaa'ee nuun jedhe. Excuse me? waggaa 30 ati Oromoo beessa qabsoote obboleessa kiyya. Oromoon insaanaa jaarii sin jette yesillalaa marab dirijjiti jaariiti ma akkalaawi naguuri sin jette waggaa mee guutu. Oromoon Eertiratti basaase ergiiti nadiigi sin jette. Laal haqni afaan qaba funyaaniin dubbataa jiran. Ati waggaa umrii ijoollummaarraa erga wayyaanee dabalamte wanni ati godhaa turte Oromoo ajjeesuuf Oromoo ajjeessu. Immoo wanni nama gaddisiisu wanni irra hamaa dhokottee nugusan ta'a jettee erga dhufte booda hijaa qabachuu keetiin nama hijaa qabatu ta'uu kee wanni itti si beeynu arraan tana sossobdee hoggantoota biyya alaa kanarraa galchitee nama hunda galchitee hunda duudeetti galtee hidhaa guurte jechuudha. Sababa ati nama hijaawaa taatee fi nama wallaalaa high school hin fixii waan taateef waan hannaan digrii sobaatiin doktorummaa fudhatteef fi sammuun keetis waan rakkoo qabuuf arraan tan as baatee goota keenya ija duraan fuutee Oromoo hidha fixaa jirte jechuudha. Mee amma Beetalam hidhuun maaliif barbaachise? Can anybody tell me why? Mee amma Beetalam politikanyaadha moo maali isiin amma Beetalam beetiin gaazexeessituudha. Mee isiin tuni mee wanni isiin hidhamtuuf maali mee? Namni waahuma sabboonummaa haasa'uu fi namni mootummaa kana mormu hundi mana hidha guuramaa jira isiniin jaan amma yeroo tanatti. Erga mana hidha guurama manni hidhaa guutame manni barnootaa banamaa jira qaraatiin. Arra iskuulli mana hidhaa tahaa jira. Guuraagaa akka obbo Baqqalaa Garbaa amma dura jedhe. Nu hidhaa je'emi mee hidhaati nama kana sabboonaan hidha ja'aati. Oromoo miliyoonni 50 guutuun sabboonaa tahee jira xiqqaa guddaan ilmi amma lafaa keellee sabboona Oromiyaa jechaa jira. Oromoo Oromiyaa jechaa jira waan ati alarjikii sitteessan. Arra Abiyyiin joolleen daa'imni Oromoo Oromiyaa jechaa jirti. Ati moosiif alarjikiidha namni Oromoof Oromiyaa maqaa dhawu si biratti alarjikiidhaati. Ati namni si biratti namu miyyee Itoophiyaa faarsee fi namuma waanni siin jee qofa si biratti ati namni jaalataman namni kaan nama wallaala si biratti no. Khaxaatee jirta abiyoot. Kanaaf arraan tana mana hidhatti nama guuriiti mee nama afaan isaa cufamu garta. Wallaalummaa doofummaa keeysan achi teessanii biyya alatti nama hiisibnaa jettan. Kun baaraga nama garsa baaragaa fi hagam takka akka muddamtan hagam takka akka ofirra fincaawaa jirtan hagam takka waan qabatanii gadhiiftan wallaaltan namatti mul'isaa jechuudha. Hindalagu you are gone. Abiyyi ati guyyaa lakkaawachaa jirta. Sidhii siitii Mahammad Gaddaafii ka waggaa 40 bulche. Saadaam Huseen ka waggaa 20 way bulche. Mangistuu Haayilamaariyaam ka waggaa 17 bulche. Warreen akkasi ititanii diktaatoroonni gurguddaan sanuu ummanni funyaan isaanii harkiseeti reefka isaanii lafarra harkisee jechuudha. Ati ganaa cil ganaa daa'ima amma ganaa daaddee osoo hin deemin guddadhe beekaadha. Bataam chokkolku gobanni jirjirte. You are gone kuttee jirta. Guyyaa qofa lakkaawwachaa jirta guyyaa itti ajjeefamtu yookaan guyyaa itti achirra masaraa sanirraa funyaan kee harkifame akka sareetti ajjeefamtu qofa eeggachaa jirtaati. So kanaafu guyyaan kee si jala gahee jira. Oromoon
ati oromoon injifattu abiy. That's why arrantan oromoon biyya alaarraa diasporaan guututti diplomaasii zero si deebiste jechuudha. Zero is a shame on you. Meeqaanyiin kana caale namticha waggaa tokko osoo hin guutin Nobel Peace addunyaan guutuu Washington Post, New York Times, CNN aboo namicha akkanaa tokko dhufe East Africa kana keessa Abiy jedhamu Nobel Peace fudhate nagee buuse jedhanii si kannanii arramoo biitii isaa huno he's a killer jedhanii arras news siin guyyaa guutuu addunyaan guutuu si gabaasaa jirti. Haacaaluu Hundeessaa ajjeefte jedhanii si gabaasaa jiran. San gubbaan diasporaan guutuun hiriira sirra bahee Congressii biyya ifii jiru hundatti sitti dabarsaa jira jechuudha. Your credit is gone. Kreditii kee Oromoon diaspora kreditii kee diasporaan dhoqqee waliin laaqxee jirte jechuudha. Gama ekonomii yoo deebine arraan tana Oromoon hulaa isii yoo si cufachuuf deemti. Waan haga ammaa daameejii kasaara hanga ammaa dhufe irratti ammas guyyaa sadiif Oromoon balbala isii cufachuuf deemti. Mee waraanni maal nyaataayyee? Nyaata if jalaan deema bilcheeffatee moo hulaa namaa dhadhee nyaata fidaa jedhu deema. Yeroo isaan dukkaana banaa ja'an bakka hunda deemanii ummanni hin bannu eenyu boodee dukkaanni keenya nu raawwanni ta'e eenyutti gaafatamaa jedhanii didaa jiran jechuudha. So kanaafuu Abiy maraatuun ta'e osuma ati akkana maraatuuti kuttaa jechuudha. So kanaaf Oromoon bakka jiru manni hidhaa guutamee jira. Oromoo manni hidhaa guutameeti arra manni qaraatii banamaa jira mana hidhaatiif. Kam hidhee akka gadhiisu hin beeknu. Kana gubbaan qabsoon finiinee itti fufee jira. Qabsoon itti fufa. Qabsoon guyyaa sadii booda duulli gabaa lagannaa aktiif tahaa jechuudha guyyaa sadii booda. Akka amma jirru kanatti osoo hin sochoone itti fufuuf deemaa jechuudha. Jabaadha itti fufna nutis kreditii isaa balleessuu biyya alaa kana itti muddinee qabna jechuudha. Nama maraataadha, nama waa'ee dippiloomaasii hin beekne, nama barnoota hin qabne, nama seenaa hin qabne, nama high school osoo hin baratin middle school irraa doktorummaa fudhateetu arraan tana biyya baxabbaxaa jira jechuudha. Mee ati waggaa 30 odoo Oromoof qabsooyte qabsoon Oromoo gaafiin Oromoon bilisoomeera Oromoon masaraa mootummaa keessa jira waggaa jettu nuti wayi Oromoodha sirnicha buqqaasuu feenaa bara adeero ati ni qulqullooyne bara Haile Sillaasee eenyu maqaan isaa Haile Sillaaseen ilma eenyuti jedhan ilma Raas Mokonnin Guddinaati jedhan wataadaricha Minilik ka amma dhengatti siidaa isaa daaraa goote qeerroon Harargee inni nu khasilaa ilma Raas Mokonnin khasilaa Oromoo qulqullu jedhaniinu sirna Minilik jabeessee bu'e. Ati immoo san duuba deebistee haakayyoo keetiif kana nuti wanni godhaa jette. Kana gaafa nuti noosiin jechaa jiru. Kanaaf uumaan beeytu. Kanaaf akka daa'ima ijoollee xixiqqootti akka ijoolleen amata 10 ijoolleen dubraa yookaan ijoolleen xixiqqoo amata 10 anaa sirra bareeda anaa rifeensa sirra qaba anaa akkana sirra ja'a bar isiin tun tanaaf natti hamatti jee wal hamatan ijoolleen xixiqqoon isiin tun bar waan inni sirra bareeduuf na hamatti isiin tun bar waan inni rifeensa sirra qabuuf na hamatti indazaas masal koko caawataun natti hinaaftan malee Oromoon bilisoomeera natti hinaaftan malee hayya yoo bilisoomne nuti siidaa nuudhaaf isin jenne gaafiin Oromoo gaafii siidaa wanni dhaa Haacaaluu ajjeesanii Finfinnee keessa awwaalamuu dhorkuudha gaafiin Oromoo hoggantoota keenya hidhuudha gaafiin Oromoo keessa kutanii gaazexeessitoota hidhuudha maal na deddeebisa kunis sinigala soo kanaafuu jara keenya qabsoon teenya finiinteetti fufti karaa saatalaayitiin miidiyaan deemaa jira karaa hundaatiin deemaa jira qoqqobbiin itti fufa Abiyyiin guyyaa isaa lakkaawwachaa jira qabsoon fincila xumura gabrummaa dhugaa san amma dhufte jechuudha. Gaafa fincila xumura gabrummaa jedhame san warreen gooftaan keenya ummata keenya jedhee nu sossobee ummata Oromoo qabbaneessi ammaan booda qabbanaa'uun hin jirtu jechuudha. So gama ajandaa kiyya xumurratti hin deebi'a waa'ee jaarsummaa.
jaarsummaan Oromootiya wannummaan Oromoo cabse jaarsummaan nuti jaarsummaa ja'antanaatu harmas nurraa ciree harkas nurraa muree waa meeqa nu godhe hoottaa manguddummaa teen ja'aniiti harma mura anoleetiif harka ciraa gaggeessan jechuu calii calanqoo kanarra dhufe jechuu waa meeqa ni Dabra Haayila Sillaaseen dhufe Mangistuu Hayilamaariyaam dhufe yeroo hunda ogaa ummanni Oromoo